Yoom qarshii nuuf kafala jedhamee eegamaa kan ture Major Star xumuramuudhaaf guyyaa isaa beeksisee jira. Egaa yeroo yoo dheeressuu kan baatan ta'e egaa Noovembar 8 irratti Snapchatiin isaa akka xumuramuudha kan beeksisan. Egaa warroonni Major Star airdrop hojjechaa turtan qarshii keessan baafachuudhaaf wantoota gochuu qabdanii fi akkanumallee akkaataa itti waaletii keessanii wal qunnamsiisuu qabdan isinitti agarsiisa. Namoonni baay'een projektiiwwan airdrop kanneen warroonni hojjechaa jirtan tokkoffaa irratti waaletii adda addaa banachuun dirqama keessanii, lammaffaa irratti immoo karaan ittiin baafattan waaletiiwwan adda addaa irratti waan ta'eef duraan dursitanii waaletii baafachuu yookaan immoo akkaawuntii waaletiiwwan adda addaa qabaachuu qabdan. Kan akka Binance, Telegram Wallet, Bybit, OKX fi kan kana fakkaatan jechuudha. So Major Star yeroo dheeraadhaaf namoonni hojjechaa turtan akkanumallee yeroo dheeraadhaaf hojjetamaa projektii turedha. So projektiin kun guyyaan ittiin qarshii ittiin kafalu hangana hundallee wanta beeksisanillee jiraachuu baatu Snapchatiin isaa yookaan immoo karaan ittiin coinii walitti sassaabanuun hundi isaa guyyaa Noovembar 8 jechuun guyyaa har'aa ni xumurama jedhamee eegamaa jira. Egaa yeroo baay'ee projektiiwwan airdrop kunniin yeroo isaanii yookaan immoo guyyaa listiitti ta'an Snapchatii isaanii ni dheeressu jechuudha. So wanti haarofni Major Star irratti yeroo dheeressuudhaan wal qabate yoo jiraate karaa chaanala kan koo kan Telegramaatiin isiniif ibsa jechuudha. Garuu Major Star xumuramuudhaaf jedha. So wantoota isin gochuu qabdan afur akkanumallee akkaataa itti waaletii keessanii wal qunnamsiisuu dandeessan tokko tokko wajjin ilaalla. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofu Marab bakka jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa Major Star xumuramuudhaaf jedha. Yeroo haftee gabaabduu kana keessatti warroonni hanga ammaatti Major Star hin eegalin eegaluudhaan qarshii gaarii irraa hojjechuu dandeessanii eegaluudhaaf salphamatti linkii isaa description jala yookaan immoo channel kan koo kan Telegramaa Soofu Mar media irra isiniif kaa'ee jira achirraa argachuu dandeessan. Salphamatti warroonni kanaan dura yeroo dheeraadhaaf hojjechaa turtan immoo xumura irratti wantoota isin sirreeffachuu qabdanii fi dirqama sirreessuu qabdan afur akkanumallee akkaataa itti waaletii keessanii wal qunnamsiisuu dandeessan video kana keessatti ni ilaalla. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootaati waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Video kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessanii dhaqqabaadha. Daa'e gara barnootichaatti. Egaa akkuma masarata argattan Major community isaanii kan channel isaanii Telegram irra yeroo isintan Major the final step to the top jedha. Egaa akkuma masarata argattan listening is coming soon jedha. Egaa listi ta'uudhaaf deemaa akka jiruudha kan ibsan jechuudha. So November 8 gaafa ji'a 11ffaa akkanumallee bara 2024 akka faranjootaatti jechuudha. Akka Snapchatiin isaa akka xumuramuudha asirratti kan ibsan jechuudha. Asirratti wantoota hojjechuu qabdan tokko tokko hojjedhaatii dafaatii qophaayaa isiniin jedhanii jiranii. So Major Star keessa seennee immoo wantoota sirreeffachuu qabdanii fi hanga ammaatti warroonni hojjechaa turtan wantoota sirreeffachuu qabdan afuridha kan isinitti agarsiisu. Yeroo haftee kana keessatti wantoota kanneen sirreeffachuudhaan tookinii gaarii yookaan immoo qarshii gaarii irraa hojjechuu dandeessan. Inni jalqabaa dhaggeeffata kan koo erni keessa osoo jirtan akkuma masarata argattan erni stars kan jedhu kanarratti daily taskiitu jira. Daily taskii kanneen akkuma masarata argattan tokko tokko isaaniitiin hojjechuu hin dagatinaadha. Daily taskii kana keessatti wantoonni argaman tokko baay'eetu jira kaffaltii kan gaafatan jechuudha. Keessattuu kanneen akka starii akka kaffaltan isin taasisan jiranii akkanumallee toonii muraasa ta'e toonii tokko tuqaa tokko toonii sadii tuqaa sadii kan jedhu baay'eetu jira jechuudha. Toonii baay'ee kan kafalchiisuudha kan as keessatti argamu hanga danda'ameen tooniiwwan muraasa keessaa kafalu hin dagatinaadha. Akkanumallee isaan firii ta'an Major Telegrama isaaniif join gochuu fi kanneen kana fakkaatan asirratti hojjechuudhaan wal sassaabachuu dandeessanii jalqaba irratti daily taskii keessatti wantoota argaman egaa dhaggeeffata kan koo raawwadhaadha. Inni biraa immoo jalanatti akkuma masarata argattan one time tasks kan jedhamudha. Egaa al tokko qofa kan raawwataman yookaan kan hojjetamanidha. Isaan kanneen keessa seenuudhaan illee akkuma masarata argattan taskiiwwan kanneen hojjechuudhaan tokkoffaa stariiwwan asirratti isiniif ibsame kana ni argattu. Lammaffaa immoo qarshii argattan ni guddifattanii sadaffaa immoo dhaggeeffata kan wanti irraa fayyadamtan tookinii gaarii akka argattaniif isin gargaara waan ta'eef isaan kunneen al tokko qofa kan hojjetamanidha. Keessattuu viidiyoo YouTube irratti daawwachuu akkanumallee Binance toonii Binance akkanumallee join gochuu wantoota baay'eetu jira purchase gochuu toonii adda addaa kafaluu kaffaltiiwwan adda addaa raawwachuu jechuudha. So akkuma masarata argattan projektiiwwan airdrop adda addaallee yeroo jalqabdanitti linkii isaanii kana fayyadamtanii salphamatti starii isiniif kennu qaban waan ta'eef irraa fayyadamaadha. Inni biraa immoo game kan jedhu keessa seentan lammaffaa irratti jechuudha. Lammaffaa irratti wanti argamu game kan jedhu kana keessa erga seentanii booda games jedha. Egaa akkuma masarata argattan puzzle drove game kana yookaan immoo daily combo qaba. Isa kana akkaataa ittiin hojjechuu dandeessan kanaan dura viidiyoon isinitti agarsiisee jira. So isas hojjedhaadha. Inni biraa immoo hold
holdi gochuudhaan coin wal sassabachuu starii wal sassabachuu inni biraammoo raawulet ka jedhudha isa kanas play gochuudhaan salphamatti wal sassabachuu dandeessanii inni biraammoo swipe coin ka jedhudha egaa isaan dakanatti argaman dhageeffata kan ko saatii muraasan boodaadha kan hojjetamani inni kun daily comboodha akka kanaan dura hamster combat irratti baay'een keessan beektan egaa isa kanas hojjechuudhaan irra fayyadamaadha daily combo kan major star jechuudha kan guyyaa puzzle drawii kana channel kan ko kan telegram irratti isiniif galakkisa achirraa ilaaluu dandeessan inni biraammoo dhageeffata kan ko topic keessa yeroo seentan namoota hangammaatti sadarkaa tokkoffaa fi hanga dhumaa qabatanidha sadarkaadhaan akkuma sirriitti agartan sadarkaa tokkoffaa irratti sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa akkasumas illee boost godhaa isiniin jedha boostiin kun lammiitiidha asirratti kilik gochuudhaan starii hanga ta'e tokko kafaluudhaan ergasii immoo boost gochuudhaan jechuudha dhageeffata kan ko major star salphamatti sadarkaa keessanillee coin argattanillee guddachifachuu dandeessanii join squad ka jedhu kana join gochuu dandeessanii sadarkaa namootaalee asirratti ilaaluu dandeessan inni biraammoo dhageeffata kan ko karaan lammaffaadha isin qarshii walitti sassaabachuu qabdan invite ka jedhudha invite keessa irra seentanii namootaaf linkii isaanii kana yeroo hafte kana keessatti invite gochuudha egaa wantoota kanneen raawwachuudha afraffaan profile ka jedhudha profile keessatti achievement addaa tokko fidanii turanii egaa kanaan dura isin beeksisee jira akkaataa ittiin achievement kan hojjechuu dandeessan daily achievement dha guyyaadhaan achievement won 9tu asirratti argama isaan kanneen keessa kan xumuraman baay'inaan xumuramanii jiranii isaan hin xumuramin garuu asirratti kilik gochuudhaan fakkeenyaaf kan jalqaba kan achievement jalqaba kana irratti kilik yeroo gootan maal isin gaafata ton transaction duwwaa tuqaa 3 isin gaafata kunis xumuramuudhaaf sa'aatii 17 qofatu hafee akkuma asirratti argattan isa kana dhageeffata kan ko create transaction ka jedhu kana irra kilik gootanii salphamatti waaletii keessan irraa tookinii yookaan immoo oni duwwaa tuqaa 3 kafaluudhaan salphamatti dhageeffata kan ko transaction san xumuruudhaan daily task kana xumuruu dandeessanii egaa waaletiiwwan kanneen keessaa kan barbaadan irraa transaction fee san isin gaafata transaction fee san xumuruu dandeessan inni lammaffaadha immoo akkuma asirratti argattan isa kana irratti kilik gootan boost major channel isiniin jedha boost gochuudha yookaan immoo beeksisuudhaan jechuudha so asirratti kilik gootanii boost gootanii ergasii immoo collect gochuudhaan salphamatti dhageeffata kan ko isa achievement kanallee raawwachuu ni dandeessanii achievement kun kaffaltii irratti faayidaa guddaa qaba waan ta'eef isaan kanneen tokko raawwachuudhaan irraa fayyadamaadha egaa achievement kan kanneen akkamitti raawwanna warroon jettan baay'een keessan ni beektanii isa jalqaba kan fakkeenyaaf asirratti kilik gootanii ergasii immoo create transaction jettanii ergasii immoo fakkeenyaaf telegram wallet keessan irraa kaffaltii kana yookaan immoo transaction fee kana kafaluudhaaf deemta yoo ta'e tooni duwwaa tuqaa 3 dha dhageeffata kan ko asirratti kilik gootanii ergasii immoo gara telegram wallet keessanitti yookaan immoo gara wallet isin filatanitti isin fudhata ergasii immoo achirraa kaffaltii san confirm gochuudhaan kaffaltanii dhageeffata kan ko salphamatti isa kana raawwachuu dandeessan isa kanas asirratti kilik gootanii egaa achievement kana boost ka jedhu kana kilik gootanii salphamatti jechuudha dhageeffata kan ko egaa kaffaltii hamma jedhamee san kafaluudhaan boost gochuudhaan egaa tookinii gaarii isiniif kafalu akkuma asirratti argattan wanti isin levelii irratti argamu lammaffaadha so boost channel ka jedhu kana irratti kilik godha egaa boost gochuudhaaf garuu telegramni kan keessan salphamatti premium ta'uu qaba jechuudha inni kun immoo dhageeffata kan ko inni sadaffaadha akkuma asirratti argattan staariidha staarii kana immoo asirratti kilik gootanii salphamatti ergasii immoo staarii hanga jedhamee san ni kafaltan fakkeenyaaf isa kana irratti staarii 100 kafalaa isiniin jira create transaction ka jedhu kana irratti kilik gootanii ergasii immoo create gootanii staarii yoo qabaattan jechuudha waalitii keessan irraa salphamatti raawwachuu dandeessan egaa achievementiiwwan kun salphamatti dhageeffata kan ko staarii karaa adda addaatiin bitachuu dandeessanii akkaataa ittiin staarii bitachuu dandeessan fuuldura viidiyoo isiniif hojjedha jechuudha dhageeffata kan ko egaa kana fakkaata jechuudha achievementii keessatti wantoonni argaman baay'eetu jira isaan kanneen kan xumuraman illee jiranii kanneen hin xumuramin garuu carraa qabdan waan ta'eef egaa achievementiiwwan kanneen raawwachuudhaan irraa fayyadamaadha inni biraa immoo kanneen karaa irratti argaman sun ka jedhu ni argamu kan mallattoo gaafii ofirraa qaban kanneen isaan yeroo dhufan keessatti kan dhufanidha inni biraa immoo major starii isa kanadha isa kana immoo major ka jedhu kana asirratti taaskiiwwan adda addaa daily hojjechuudhaan guyyaa jalqabaa maashinii kenna guyyaa lammaffaa ajaa o raafi akkanumallee star jedhee guyyoota kanneen keessatti daily taaskii kanneen yoo xumurtan daily taaskii jechuun isa duratti isinitti agarsiise kanneen jechuudha daily taaskii isaan asirratti argaman kanneen guyyaadha yoo kan xumurtan ta'e egaa isa kanallee dhageeffatan ko salphamatti walis sassabachuu dandeessanii daily task kana waan xumurtaniif major ka jedhu kana tookinii kana isiniif kenna achievement kana isiniif kenna achievementiin dhageeffata kun baay'ee tokko si fayyada kaffaltii irratti warroonni achievementii sadarkaa gaarii irratti xumurtan kaffaltii gaarii argachuu dandeessan waan ta'eef egaa wantoota kanneen xumuruudhaan irraa fayyadaman xumura irratti akkaataa itti waaletiidhaan wal qunnamsiisuu dandeessan isinitti agarsiisa waaletiidhaan wal qunnamsiisuudhaaf salphamatti dhageeffata kun irne keessa erga seentanii booda akkuma sanatti argattan keessa akkana gabbuudhaan keessa gaddeemtan gara dhumaa irratti jechuudha ergasii immoo connect ton wallet ka jedhu kana irratti kilik gootanii ergasii immoo akkuma sanatti
asirratti argattan connect ton wallet keessanii wal qunnamsiisuu keessaniin staari 1750 ni argattu. So kanaafiyyuu connect kan jettu kanarra kilik gootanii ergasii immoo connect kan ittiin gootan wallet filattan jechuudha. Wallettiiwwan fakkeenyaaf Telegram wallettiin asitti argama. Akkanumallee ton keeper wallettiin Mainton wallet tun hob D wallet kan jedhamu wallettiiwwan akkuma asirratti argattan view all wallets kan jettu kanarratti illee kilik gochuudhaan OKX, Bitget akkanumallee Binance, Bybit fi kanneen kana fakkaataniin egaa salphamatti wal qunnamsiisuu dandeessanii. An already Telegram walletidha yeroo baay'ee kan wal qunnamsiisu yookaan immoo ton keeper illee fayyadamuu dandeessanii. Ton keeper fi Telegram wallettiin akkaataa itti wal qunnamsiiftan wal fakkaatu. Isaan kunniin garuu dhaggeeffatan koo adreesii isin gaafatu. Adreesii wallettiiwwan sanneen keessa seentanii wallet adreesii akkaataa ittiin argachuu dandeessan kanaan dura isinitti agarsiisee jira waan ta'eef isatti fayyadamuudhaan connect gochuu dandeessan. So Telegram walletidha wal qunnamsiisuudhaaf wallet on Telegram kan jettu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo wal qunnamsiisuu irratti argamtanii jechuudha. So ergasii immoo erga wal qunnamsiiftanii tookinii kana salphamatti argachuu ni dandeessanii. Ergasii immoo akkuma asirratti argattan major web app want to connect to Ton Spaces ni jedha. Ton Spaces dha wal qunnamsiisuudhaaf deemaa jirtanii ni jedha. Egaa major star keessan so addaan qaxxamuruudha disline kan jettu kanarratti kilik gootanii wal qunnamsiisuudhaaf immoo connect kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan wal qunnamsiiftanii warroonni Ton Spaces keessan on godhatin garuu asirratti connect yeroo jettan Ton Spaces keessan on godhadhaa isin jedha. On godhatan jechuudha. Akkaataa ittiin on godhachuu dandeessanillee viidiyoon kanaan dura isiniif hojjedhe jira waan ta'eef isatti fayyadamuu dandeessanii salphamatti illee next jechuudhaan on godhachuu dandeessan waan ta'eef jechuudha. Ergasii immoo akkuma asirratti argattan major web app no connected isin jedha. Egaa kanaafi wal qunnamsiiftanii jirtanii isin jedha. Ergasii immoo irra deebitanii maal gootanii akkuma asirratti argattan erne keessatti bakkuma argamtan kana keessatti connect ton wallet kan jettu kanarra kilik gootanii ergasii immoo staari asirratti isiniif kennamu kana fudhatan jechuudha. So isas fudhachuudhaaf asirra kilik gootanii ergasii immoo connect gootanii jirtanii check connection kan jettu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo hanga jedhame kana jechuudha. Staari 1750 kana argachuu dandeessanii jechuudha. Egaa akkaataa itti wallet wal qunnamsiisuu dandeessan akkanumallee major star irratti wantoota sirreeffachuu qabdanii fi hojjechuu qabdan yeroo hafte kana keessatti tokkoon isinitti agarsiisee jira. Warroonni hin eegalin dhaggeeffattoonni koo salphamatti eegaluu dandeessan. Linkii isaa channel kan kokka Telegram irra isiniif kaa'ee jira. Egaa asirratti wanti isin hubachiisuu barbaadu xumura irratti dhaggeeffattoonni koo projektiin kun guyyaa har'aa yookaan immoo November 8 irratti Snapchat isaa xumurama malee guyyaan kaffaltii isiniif kaffalan yookaan immoo gara wallet keessaniitti isiniif galcha token isin hojjettan hin beeksifne yeroo beeksanitti isiniif ibsa jechuudha. Snapchatiin xumurame jechuun immoo asirratti tookiniin wal sassaabannu karaan ittiin maayin goonu wantoota adda addaa wal sassaabannu jechuudha. Karaan kunniin ni xumurama jechuudha malee listi ta'ee eebbifameetiin qarshii nuuf kafala jechuu miti. Lammaffaa irratti immoo dhaggeeffattoonni koo wallet keessaniin har'a wal qunnamsiiftan taanaan yeroo isaan listi ta'etti kileem gootanii qofa baafachuudha. Garuu osoo wallet keessanii wal qunnamsiisin yoo kan yeroon isaan irra darbu ta'e salphamatti wal qunnamsiiftanii tookinii san baafachuu hin dandeessan. Namoonni baay'een yeroo irra dabarsitanii listiin gireetiin isaa erga darbee ergasii immoo karaan itti withdraw gootan yookaan ittiin baafattan tokenii kan erga darbee booda connect gootanii baafachuudhaaf yaalii taasiftanii kun hin danda'amu. Sababni isaas guyyaa murtaa'essan keessatti walletidhaan wal qunnamsiisaa isiniin jedhanii ergasii immoo tokenii keessan san guyyaa murtaa'essan keessatti baafadhaa yookaan claim godhadhaa withdraw godhadhaa isiniin jedhanii ni baafattanii guyyaa murtaa'essan keessatti immoo listing gireetiin isaa guyyaa ga'etti gara wallet keessanitti isiniif galchanii ergasii immoo isin gurgurachuus dhiisuus dandeessan jechuudha. Wallet keessan irra kaawwachuullee ni dandeessanii. So kana beekuun dirqama keessanii xumura irratti yeroo Snapchat kanallee dheeressuu danda'anii akkuma kanaan dura Hamster Combat irratti yeroon dheerate akkanumallee X Empire irratti yeroon dheeressan akkanumallee Two Market App irratti yeroon dheeratee jira. So airdrop kanneen kan sochoosu isaan ofii isaaniitti sochoosan waan ta'eef dirqama wanti isaan dirqamsiiftan hin jiru. So qarshii irraa hojjechuudhaaf immoo wantoota isaan jedhan kana faana bu'uudhaan irraa hojjechuu dandeessan. Egaa viidiyoon kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan yoo ta'e isin dhaqqabaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatii fi barnoota biraatii walitti deebina. Horaa bulaa.